Mootummaan naannoo Oromiyaa hawaasni qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa jireenya ammayyaa naannoo isaatti akka jiraatuu fi sagantaa Haroomeen giddugala bu'uuraalee misoomaa waan hundaan guutuun gandoota baadiyyaa Oromiyaa hundaatti akka ijaaramuu fi xiyyeeffannoon hojjechuu irratti argama. Haroomeewwan hundaa jiru. Kunis qonnaan bultoonnii fi horsiisee bulaan aadaa fi duudhaa isaa qabatee jireenya ammayyaa naannoo isaatti akka jiraatuu fi yaadameeti. Naannoo keenya keessatti qonnaan bulaan keenya horsiisee bulaan keenya ijoollee isaa dabalatee jireenya ammayyaa baadiyyaa keessatti akka jalqabnu mootummaan naannoo keenya qoratee giddugaloota 6,600 ol gandoota Oromiyaa keessatti adda baasee jira. Sanaaf maastar pilaanii qopheessee jira. Haroomeen ijaaramaa jirus satata ammayyaan kan deeggarame kaartaa kan qabu qonnaan bulaan liqii baankiitiin argachuu danda'udha. Qonnaan bulaan amma Haroomee ijaare kun lafa sanaaf kaartaa qaba, mana sanaaf kaartaa qaba, qabeenya qaba, ittiin liqeeffachuu danda'a, dabarfachuu danda'a. Akka ammaa kana miti. Namni Haroomee irratti mana ijaarrate kaartaa hin qaba. Kanaaf yaadamni Haroomee kun gandoota baadiyyaa Oromiyaa hundaatti itti fufa. Jireenya ammayyaa ta'e qonnaan bulaan keenya aadaa isaa safuu isaa eegee akka jiraatu gochuu danda'a. Gandoota baadiyyaa Oromiyaa hunda keessatti kallattiin kaa'ame kun ariitiidhaan karaa qabataa deemuu danda'u. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii haga badhaadhinaa dhimma Haroomee irratti qopheeffadhe asuma irratti xumureera. Qopheessaan qophii kanaa Marshaa Shophaan ture. Qophii biraatiin hanga deebinutti nagaatti.